Oke, akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya fayyaa keessanii nagaa keessanii akkam jirtu nagaa keessanii deebinee dhufnee jirra. Mee jalqaba irratti har'a haayilaayit tana dhaggeeffannoo walitti deebina. Halo. Ini talle. Ani wandi tulle. Wala. Jibaqataa jaarraatii fi jawwee gaala jabaluuf sawrii gubbaa jirra. Oke, akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya fayyaa keessanii nagaa keessanii akkam jirtu nagaa keessanii deebinee dhufnee jirra. Mee jalqaba irratti har'a haayilaayit tana dhaggeeffannoo walitti deebina. Tole, akkuma dhaggeeffataa jirtan kanatti jechuudha har'a mata dureen keenya mata duree sadi qabadhee isinii dhufee jira. Mata dureen tokkoffaan qeesonni faannoo biyya alaatitti hiriira ba'anii iyyaa jiranidha. Isa kanarratti mee waan tokko hin dubbannaa. Qeesonni fuulduratti aaranii warri kuwwan immoo duubaan ba'anii lallabaa jiranii waan isaan lallaban kanarratti kan dubbannu ta'a. Kan itti aansu immoo waa'ee Jawaarii fi haati warraa isaa Jamaal umraa deemuu isaanii irraa kan haasofnu ta'a. Itti aansee immoo Sheekaa Baaleeti. Waa'ee Sheekaa Baalee irraa dubbannaa. Kanaaf walumaa galatti tartiibaan har'a odeeffannoo kanneen irratti waan tokko kan waliin dubbannu kan wal dhageeffannu waan ta'eedhaaf sirriitti na duukaa bu'aa laayik, sheer, sabskiraayib, koomentii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Jalqaba irratti mata dureen irraa dubbannu waa'ee qeessota of dura aansuudhaan jechuudha. Warri faannoo deeggaran jechuudha. Deeggartoonni faannoo biyya alaatitti hiriira ba'anii maal akka isaan jedhan sirriitti erga waliin dhageeffanneen boodatti waan tokko irratti kan dubbannudha jechuudha. Kun yeroo jalqabaatii miti akkuma beektanii kanaan duratti jechuudha. Qeesiin tokko gadi ba'ee nama tokkochallee nama abiyyiin ajjeeseetiin jannata galu dhabnee waan jedhutu ka'ee jira. Ammallee immoo gadi ba'anii iyyanii jechuudha. Mee iyya isaanii kana erga dhageeffanneen boodatti waan tokko kan irratti dubbannu ta'a. Iyya maalii akka inni ta'e naan galle. Kanaaf dhugama biyyaaf jedhaniiti immoo bu'aa siyaasa isaaniitiif kan jedhu deebinee waliin laalla waan ta'eef mee amma walumaan haa dhageeffannu. ስንት ጀግኖች ሲሞቱ እሱ የማይሞትበት ለእሱ ጀግናማ ይነሳበት የመንግስት ያለ የሀገር ያለ የሰው ያለ ምን ሀገር አለ? ቤቱ እየፈረሰ ራብ እየገደለ ራቡን ይቻለው ህዝቡም እንዴት ይሁን አዲስ አበባ ስንቱን ይቻለው? ኧረ ስንቱን ይቻለው? Tole akka dhageeffatan kanatti hiriira ba'anii lallabaa jiranii. Okay, lallabni isaanii kun dhugama bu'aa siyaasaatiif immoo bu'aa namummaatiif. Maalinni yaa Rabbi arguu dadhabde maaf ajjeesuu didde maaf fudhachuu didde maaf nurra tursiifte akkas jedhanii iyyan jechuudha. Dhuguma dubbannaa odoo bu'aa ilma namaatiif jechuudha. Osoo ka isaan ilma namaatiif morman ta'e, osoo ka isaan miidhama ilma namaatiif morman ta'e duukaa dhaaban. Garuu ka isaan kan mormanii fi ajandaa siyaasa ofiitiif bu'aa siyaasa ofiitiif malee faayidaa dhala namaatiif miti bu'aa dhala namaatiif miti jechuudha. Isaan kan iyyan kan lallaban Itoophiyaa takkatti ta amantii takkatti ta saba takkatti qofa leelliftu ijaaruudhaaf akkasitti lallaban jechuudha. Nuti immoo gaafa isaan akkasitti iyyan haamilee isaanii cabsuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Gaafa hin barbaachifne Dr. Abiyyiin nurraa taa'ee amma si ga'ee dabaree nama biraatti aansanna ka jedhu Oromoodha malee isaan carraa takka kennuuf hin qabu. Dogoggorra akkanaa gonkumaa dhalatu jechuudha. Gonku yoo duraanuu deeggaruu baanne yooma duraanuu Dr. Abiyyiin deeggaruu baanne jechuudha.
Gaafa isaan akkanatti iyyan kana immoo dachaadhaan deeggarra jechuudha. Morka isaaniitiif jecha dachaadhaan deeggarra. Kuni yoomillee iyyiinsi maa isaan jedhan kana duuba karaaf hin deebinu jechuudha. Maaliif? Osoo isaan saba hunda wal qixa laalanii sabab lammii hunda wal qixa isaan kabajanii dhugaadha jenna. Isaan gaafa ilma namaa ajjeesanii fannisanii deemanii isaan hin dubbannee bar dhiifama jecha kanaaf. Warri akka bineensatti nama nyaatu har'a kan akkamitti jechuu danda'a. Isa kanumaan xumuraa mata duree itti aanu immoo waa'ee Jawaar fi haati warraa isaa Dr. Ililliin umraa deemuuti jechuudha. Namoonni baay'ee yaada adda addaa kaasaa jiru. Jawaari baruma baraan ni deema umraa. Baruma baraa umraa ni deema, umraa hafee hin beeku. Jawaar nama seenati dhugaa dubbanna taanaan jechuudha. An umraa deemuu isaa miti atiraakti kana godhe umraa deemee gaarreen bebbeekamaa bakkee nabiyoonni sahaabonni waan adda addaatti dalagaa irratti qabsaa tura yeroo isatti itti geggeessaa tura dhaqee achi gubbarra taa'uu isaa yeroo hundaa iddoo seenaa dhaqa wayii hojjeta namni baay'een kenna waan baay'een kenna hin beeknu beektanii garuu inni waan kana yoo godhu maaliif godhaa wayiif godhaa jechuudha. Itti yaada godha xiinxallee godha gaafa umraa deemu maal godhee dhufa akka jedhu beekaa jechuudha inni. Kanaaf kuni baay'ee natti tolee jira. Kan biraa Dr. Ilillii wajjin deemuu isaatiin kanan barana adda isa godhe jechuudha. Namoonni waan adda addaa kaasan. Namma gammaatitti Dr. Ilillii wajjin argaa yeroo baay'ee garuu Jawaar gammaatti haadha warraa fi jedhee waan akka fuudhatti labsatellee nagarree garuu immoo yaadumaan achi ilaalle jechuudha. Wal fuudhan ka jedhu immeejiin akkasii nuu dhufa jechuudha. Anis immeejii akkasii ni yaada. Namni lamallee fuudhuun waanuma jiru jechuudha. Miidiyaa irratti garuu homaa jedhaa arfaasee gadi lakkisee anumaan akkasiisanii hin beeku. Arfaasee baay'een kabaja baay'een jaaladha. Qabsooftuu nama jabduu qabsoo Jawaar duubatti nama akka malee isa isee duuba isa ijaaree ture waan ta'eef baay'een jaaladha jechuudha. Haadha Oromoo kabajaan qabaafi. Kanaaf walumaa galatti sooshaal miidiyaa irratti kun gamana laaqaa kun gamana laaqaa garuu wanti dalagame waan gaarii ta'uu fi ani baay'ee waan itti gammadeedha jechuudha. Ajandaan sadaffaan Sheekaa Baaleeti. Sheekaa Baalee yeroo baay'ee yeroo hundaa jechuudha ajandaadhaan. Inni akkuma ajandaa ta'etti jechuudha. Yeroo hundaa waan ajandaa ta'u malee fidu. Baadoon baadoodha qullaan qullaadha ka jedhellee isuma roobe Finfinnee natti fakkaachuun ammuma ka jedhellee isuma ammallee immoo ajandaa biraa qabatee dhufee jira. Ajandaa nama kolfisiisu ammallee ajandaa biraa qabatee jira. Kanaaf viidiyoo kiyya kardhaa jechuudha. Ajandaa isaa kana isin daawwachiisee asumaan ajandaa koo viidiyoo koo isaarraa xumuraa mee haa dhageeffannu walumaa. Keessattuu wanti na jibbisiisu faaxeeyyuu miti faaxeen jaalalaa fa'aa bootte asirratti dhiira ammootiin hin faaxee duuba bootte sanafi. Hello. Iddoo tallee jenne ani waan deemtullee see wala mila. Naannoon akkasii. Naannoon dubartii duuba asitti sooshaal miidiyaa irratti himii maal ganna jedhu. Aduun waan asirra jalaa jiratti beeksisee wallaahi. Hello. Cimmaaqi. Waan akkana. Maali kaati mootummaa majiiraatti miti jaalala. Ilmi dhiiraa bar xiyyiitii obsa. Billaa obsaa bar itti kaayanii argitu warra walloo. Xiyyiitiin asiin seentee obsaa bar. Akkasitti jedhee deemaa bar maratee asirratti. Haalatti dubartii duuba akka gaggabdu akkaan qilleensi hin jaalatin hin booyin siin hin jenne as nutti hin baasin asirratti hin booyin adda taa'ii firaasha keetirratti akka sooshaal miidiyaa irratti as hin baasin hin booyin. Hin jaalatin jechuu miti namni hin jaalata dhugaa. Jaalala uumaan rabbi nama keessa kaa'e. Garuu sooshaal miidiyaatti as baatee hin booyin ilmi dhiiraa. Maali kun? Ani wallaahi ani uffachiisaa jiru. Yoo jiidhame uffachiisu wallaahi takkaa uffachiisu takkaa jiraachuu. Diiwaan takkaa uffachiisu takkaa uffachiisu takkaa uffachiisu. Maali ati? Maali abboo? Maali ati abboo ilma dhiiraatii miti ati?
dabarsaa jiranu beekumsa dabarsaa jiranii sabskraayibii sheer laayik gochuu hin dagatinaa geelatooma ulfaadhaa Oromooti.